olqabachiisu seenaawwan duula afran qalloo baroota 1960 dura Aanqee bilisummaa Oromootiif ta'ee Oromoo mara qabsiise nuti ilmaan isaanii irra deebinee bakka jirutti mudhii hidhannee kaanee jirra. Kanaafuu guyyaa tanaa guyyaa jiraa jaan jaarsoon biyya Masiritti muudataa jechuudha. Muuda kanaas warroonni nu muudan akkasumas obboleewwan keenya kan afran qalloo kan nu muudan Dabina jaan jaarsoon abbaa rooba akka roobaa gaafataa akka nu muudan itti aansee adeeroo bu'aa gamana baatanii alangee qabatanii muuda Dabina jaan jaarsoon akka nu muudan kabajaa fi jaalalaan isin gaafata. Dabina keenyaaf abbaa warroonni amina irraa mootummaadha. Yeroo aadaa gootni deemuun deemuudha. Amina mootummaadha. Wantoota qophiirra jirraa akkasuu Naloonni reefu lafa arguutaa jirtanii sochii kun akkamitti kan adeemsifamu irraa barachuu qabdan jechuudha. Maaliif abbootiin keenya kun dhalootaan nutti dabarsanii deeman waan ta'eef adeemsifuudha. Namoota maal akka fakkaatu naloonni reefu lafa arguutaa jirtan waan kana xiyyeeffannaa kannatanii fi akka irraa baratan asumaan kabajaan isin gaafata. Aga wantoota muudaaf nu barbaachisu qopheeffannutti keessummoonni keenya nuuf gochaachaa kanaafuu nuti dhaloonni dhufee aadaa duratti maddee deebifnee eegsisuudhaaf hundi keenyaa itti gaafatama mataa keenyaa qabna. Keessaafuu warroonni afran qalloon seenaa qabsoo Oromoo keessattis maal akka hojjetaa turre har'a waliin barsiifna. Nuti gungoo bilisummaa uummata Oromoo hundaati. Kanaafuu dhaloonni ammaa aadaalee keenya kan durbatees deebifnee qorachuudhaaf nama biroon balaa osoo hin ta'in tokkoon keenya itti gaafatamummaa mataa keenyaa qaba. Akkuma durattis ijoo Oromoo taanee addunyaa Oromoo addunyatti beeksisaa turre har'aas dhaloonni kun wantoota abbootiin keenya irraa dhaalle addunyaa buntu namoota hojjetattu waan akka seeraan hordoftan kabajaan isin gaafata. Jaallaan afarroota tokko gaafata. Maaliif manguddoonni keenya kun har'a noo jijjiiran malee bornoo jiraachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef bornoo bakka isaanii buunee kan muuda waliif kennu nuu dhaloota hibiree dhaloota amma jiru kana waan ta'eef. Yeroo qabsooti yeroo dorgommiitti yeroo itti dorgomnee afran qalloo addunyaa irratti beeksifnu akkasumas gosoota afran qalloo afran addunyaa irratti beeksisuudhaaf harka walitti hidhannee tokkummaadhaan hojjechuutu nurraa eegamu wal bareechuu qabu tokkummaan humna waan ta'eef. Dubbi mudah, nanti kita baru berpati.
adeemsa qabdi adeemsi mudaa adeemsa keessa darbuu jira kanaafuu keessummoonni keenya akka nurraa jajjarre gamanumaan nuuf golchaa jiru. हमारे बात आदम वाला शौकीन नहीं अच्छी जाना मुझे करो जरा कौन करके बस ये Arrarraa eegalee diga arrarraa eegalee damiina jahan jaarsoo tahee shuumamuu kiyyaan muudamuu kiyyaan dhiiga gannaqame kan gosaa hongosatiyyaa miti je'ee yooniin idayyaan laalee irraan tarkaanfadhe irbuun torba ol galtu irbuun torba gaggaltu